Hayyee jirtu hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu nagaa keessan ani baay'ee nagaa ku galata waaqaatu baga jiraatan baga har'a keessan baga nama har'aataatanii viidiyoo kabiraatiinis baga walitti deebine viidiyoo kiyya haga dhumaatti daawwachuu indagatina sinin jedha sinillee laayikii gochuudhaan na jajjabeessa anobboleetti keessan jechuudha laayikiin keessan na barbaachisa waan ta'eef haga dhumaatti illee daawwadhaa jechuudha waan hin beeku sinin qoda yeroo kaanis bohaartiidhaanis kolfaanis koomediidhaanis diraama gara diraama kutaa lama qabne paartii waan himaan dhumtus simbiraan gaan ture har'a garuu waan ajaa'ibaa tokko ergaa barumsa irraa argattan sirriitti waan konseptii ta'e waan dhaabbata ta'e tokko sinii qabadhee dhufeera jechuudha baay'inaan YouTube kiyya kan hordoftan shamarran waan ta'eef barumsichi waan shamarran ilaallatu qofadha kan isinii fidee dhufe jechuudha. Kanaaf shamarran baay'ee otoo achi hin ga'in itoo bakka sana hin ga'in jechuudha shamarran jireenya gaarii jiraachuudhaaf jireenya gaarii yeroo isin jedhu akka nama tokkootti wanta namni tokko guutatanii yookaas wanta nama tokko irraa barbaachisu godhatanii jiraachuuf shamarran waa lama carraa lama qabu jechuudha. Carraa lama garuu akka fedhe ta'anii jiraachuudhaaf carraa danuu qabu garuu seera qabeessaan jiraachuudhaaf ija guutanii jiraachuudhaaf sammuu isaanii nagaa akkasumas qaama isaanii nagaa jiraachuudhaaf maal qabu carraa lama qabu jechuudha. Carraan dubartoota akka warra dhiiraa baay'ee miti baay'ee carraan dubartoota akka dhiiraa akka barbaadan yeroo barbaadan ka'anii waan barbaadan hojjechuu hin danda'an yeroo barbaadan ka'anii barachuu hin danda'an yeroo barbaadan ka'anii fuudhuu hin danda'an carraa akka dhiiraa jechuudha dubartoonni siireesii barbaadu qabaa barbaadus dubartoonni jechuudha. Kanaaf carraan isaanii lamaan sun maalidha fayyuu yoo jettan immoo tokkoffaa dubartiin tokko kan shamarreen tokko seeraan jiraachuudhaaf sirriitti jiraachuudhaaf akka feetetti baatee galtee mana isheetti qofaashis ta'e gaa'ilaanis ta'e jiraachuudhaaf inni tokko maalinni hangafa barattee bakka tokko gahu inni jalqaba carraanshi inni hangafa barattee bakka tokko gahu bakka namni tokko gahu jechuudha barattee bakka tokko gahu iddoo tokko gahu aangoo tokkorra gahu hojii tokkorra gahu iddoo tokko gahu jechuudha carraanshi inni hangafa jechuudha. Dubartiin tokko kan shamarreen tokko kan durbi tokko barattee bakka tokko geesseetti yookaas hojii qabatteetti mataashii of dandeesseetti taanaan waan tokkoyyuu wanti ceephaamtu hin qabdu wanti mataanshi gadi ilaaluuf hin jiru wanti namaa gadi ishee godhu hin jiru wanti yoomillee taanaan sammuushitti ceephoo uumu hin jiru jechuudha tokko barattee jechuudha. Yoommoo hin baranne ta'ee carraanshii waan tokkoon duubatti jalaa hafee kuftees ta'ee harka qal'inaanis ta'ee mudannoo garaagaraatiinis ta'ee barattee akkuma namoota kaanii bakka tokko hin geenye yoo ta'e hojii hin qabanne yoo ta'e immoo gaa'ila gaarii tokko yoo dhaabbattes isheen baay'ee gammaddee jiraachuu dandeessi. Dubartiin carraa lama qabdi tokko barattee hangafachuudha barattee bakka tokko yoo geesse achi keessatti yoo gaa'ila dhaabbatte illee baay'ee gaariidha of dandeesseettis harka namaa keessas hin jirtu harka namaatiinis hin bultu gaa'illi gaa'iluma ta'e jira ofis dandeessee jirti jechuudha baay'ee gaariidha kun lamaan jiraannan of dandeesseetti gaa'ilas dhaabbatteetti taanaan yoommoo barattee of hin dandeenye taanaan immoo gaa'ila gaarii tokko dhaabbattee jirti taanaan innis baay'ee gaariidha. Waa lama qabdi jechuudha sinii gala sirriitti waan sinii ibsaa jiru carraa lama qabdi dubartiin tokko seeraan jiraachuudhaaf jechuudha. Kanaa alatti barattees bakka tokko hin geenye taanaan gaa'ila dhaabbattees gaa'ila gaarii tokkorra hin jirtu taanaan carraan dubartii kana maal akka ta'e isinuu murteessuu dandeessu. Dubartiin kun carraanshii maal akka ta'e eessa akka jiraattu maaliin akka jiraattu akkamittiin akka jiraattu isintu beeka isinis hin beektu anis nan beeka jechuudha. Dubartoonni baay'een maal ta'anii rakkoo maaliirra akka jiraatan dhumarratti eessatti fa'aa akka galan hojiidhaaf of jiraachisuuf of danda'uuf of bulchuuf jecha eessa fa'aatti akka isaan galan isa kana gadi fageessee hin dubbadhu. Kanaaf isaan ka'etti itti isinii seenaan jirachuudha waan hin dhufeefi dura ibsa jalqaba barbaada waan ta'eef isaan dhufeefi gorsa kosan dhufeefi
kunis gorsadha jechuudha. Kanaaf anamma fakkeenyaaf baradheera garuu hin xumurree bakka tokko hin geenye. Akka nama tokko baradheera hamma tokko garuu galmaan hin geenye hin xumurree isan hamma sana dadhabee ol fide sana raawwisa bira geessisadhee gatii dadhabbii koo ittiin baane bakka hin qabanne hojiidha. Garuu gaa'ela dhaabbadheera. Gaa'ela gaarii dhaabbadheera. Kan itti gammadee jiraadhu dhaabbadheera. Kanaafuu isa sana as keessa taa'ellee saddoo barumsaa sana haala mijeeffadhee itti qaqqabuullee nan danda'a. Gaa'ela irratti hundaa'a jechuudha inni kunis guddinni inni kunis. Kanaafuu dubartoonni seeraan jiraachuudhaaf haala gaariidhaan jiraachuudhaaf carraa lama qabu. Tokko baratanii bakka nama guddaa gahu hojii qabachuu of danda'u jechuudha. Hojii qabachuu qofas osoo hin taane of danda'uudha. Inni lammataa gaa'ela dhaabbatanii gaa'ela gaarii dhaabbatanii jiraachaa of danda'uudha. Kanaa ala kana lamaan keessa hin jiran taanaan baay'ee jireenya rakkoo jiraata jechuudha. Dubartoonni baay'ee sammuun isaaniis qaamni isaaniis baay'ee haphiidha. Fakkeenyaaf ani jechuudha akka warra dhiiraa jabaattuu miti ta'an dubartoonni jechuudha. Akka warra dhiiraa 100 kiiloo ol fuudhuu hin danda'u. Akka warra dhiiraa dhagaa guguddaa baachuu hin danda'u. Waan sasalphaa hojjedhe yoo hin jiraadhe malee dubartii waan ta'eef kun immoo uumama. Dubartiin kamuu akka dhiiraa jabduu miti qaamaan jechuudha. Qaamni keenyas baay'ee laafaadha, sooftiidha, sammuun keenyallee akkasuma. Kanaafuu jireenya nuun jiraachuu qabnullee jireenya ulfaataa dandeenya hin jiraannu jechuudha. Kanadha. Kanaaf maal jechuun barbaade jechuudha. Dubartoonni kun kana lamaan kana keessatti hin hammatan taanaan jireenyi isaanii baay'ee itti ulfaata jechuudha. Rakkoo keessa galu baay'ee jireenya namatti hin tolle jiraachuus danda'u. Bakka garaagaraa olii gad naanna'uudhaan yeroo isaanii gubuus hin danda'u jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade dubartiin tokko jechuudha. Garuu waan dhufee fi mudannoo namaa isinitti himuu fi dhumarrattaan isinitti hima. Dubartoonni yeroo baay'ee jechuudha gaa'ilaaf yeroo nama tokko ilaallatan yookaan yeroo gara gaa'ilaatti deemanii umuriin nama sana baay'ee murteessaadha. Amma mudannoo nama sanaatti itti isinii dhufaan jira jechuudha. Gaa'ilaaf yeroo adeemanii waanuma jaallatte waanuma jaalalli irraa si qabeef gaa'ila wajjin ijaartamti. Namoonni baay'een jaallatanii wajjiniin jaalala dabarsanii kaan isa dhiisanii nama biraa faana yeroo isaan gaa'ila dhaabbatan jira. Sababni isaa waanuma nama wayii jaallattee jaalalli irraa si qabeef gaa'ila wajjin dhaabbatta miti. Darbee jira malee. Darbeetu malee namni hundinuu waan jaallateef nama sana waan jaallateef dhiira sana waan jaallateef gaa'ila wajjiniin hin ijaarratu. Sababni isaa jaalalli sadarkaa baay'ee qabachuudha. Jaalalli inni jalqaba nama qabu jira, inni walakka inni dhumaallee jira jechuudha. Jaalalli inni gara gaa'ilaatti nama deemsisus jira. Inni murtee baay'ee baatee deema. Inni gara gaa'ilaatti nama gashuu murtee baay'ee baatee deema. Akkuma isa jaalala akkanumaan nama qabee fakkeenyaaf jaalalli mana barumsaa keessaa jira. Akkanuma jaalala sasalphaa ijaan ilaalanii wanti jaallatan jira. Yeroodhaaf kan waliin otoo deemanii wal jaallatan, otoo waliin baratanii, otoo waliin qo'atanii safara yookaan naannoon tokko waan ta'eef yeroo hundaa waan wal arganiif waan kan wal jaallatan jira. Isaanis kun yeroo hundaa gara gaa'ilaatti nama geessu yoo jenne dhibbatti sirrii miti jechuudha. Darbee garuu gaa'ilatti hin geessaa, hundi immoo gaa'ilatti hin geessu. Kanaaf gara gaa'ilaatti deemuudhaaf umuriin dhiira sanaa murteessaadha. Umuriin nama sanaa dhiira sanaa. Dhiirri sun baay'ee xiqqoo ta'uu hin qabu, xobbee ta'uu hin qabu, mana 25 gadi ta'uu hin qabu jechuudha dhiirri sun. Rakkoo baay'eetu jira jechuudha. Rakkoo baay'eetu waan jiruuf dhiirri sun baay'ee fireeshii xobbee wayii xinnoo reef kan korkor jechuu jalqabde ta'uu hin qabu. Siras warra dubartoota dhugaa dubartiin tokko al takkaa carraan ishii haca barbaramnaan baay'ee rakkisaadha. Nama baay'ee argeera jechuudha. Carraan ishii al takkaa jalaati haca barbaramin jalaatti tabalaashoofnaan deebitee bakka tokko gahuudhaaf baay'ee rakkatti turfaata. Rakkoo baay'ee keessa darbiti. Kanaaf dhiirri sun waggaa xiqqoo xiqqaate jechuudha 25 ol ta'uu qaba. Baay'ee xiqqoon nama yaada naanneffate ta'uu qaba. Gaa'ila keessa seenanii bahuun hin danda'amus yoo danda'ame immoo rakkoonsa hamaadha jechuudha. Akka afaaniin odeeffamu miti raawwii irratti baay'ee namatti ulfaata.
Kanaaf amma gara mudannoo kootti yoo isin deeme mucayyoon tokko jirti. Isheen umuriidhaan guddoodha. Mucaa sana sirriittan beeka. Isa immoo faanan baradheeyyuuti. Gurbaa sana garuu ani faanan baradhee dhugaa. Kutaa torbaffaati kaasee iyyuu kanani faana baradhee ijoollee akka koote jechuudha mucaan sun. Isheen garuu yooni namoota isheen faana barattee faana akka hiriyummaatti otoon walitti fide jechuudha. Baay'ee waan hin beekuuf ishees obboleettii koo kan hangafaa jirti. Hangafa kan jalqaba dhalatte jirti. Ishee faanadha kan isaan walitti dhufan jechuudha. Hiriyummaa isaanii, umuriin isaaniillee, barri isaaniillee ishee faana walitti dhufu. Maatiin keenya baay'eedha 12 waan taaneef nuni. Ishee hangafa dhalatteen hiriyaadha. Mucaan dhiiraa sun garuu kutaa kooti dhugaa waaqa mucaa sana waliin baranne iyyuu kilaasiin keenya tokko 7 kaasnee waliin baranne garuu naannoon keenya tokko waan ta'eef ijoolleen sun lama walitti dhiyaachaa dhufanii isheen nama of geessedha. Nama barumsaan otoo hin taane akkanumatti ofiin of bulchitudha. Hojii garaagaraa waan tokko hojjetti. Barumsallee dur hin dhiiste ture. Itti deebiteellee ni baratti turte. Itti deebitee barachaa jirti turte. Garuu mucaa kana faana walitti dhiyaachuu jalqabanii jaalala isa jedhamu kana isheen umuriidhaan baay'ee isa caalti. Mucaan ganaa ijoolleedha. Ganaa 12 yeroo geenye jechuudha. Ganaa 12 sana keessa yuunivarsiitii deema. Ganaa barataa, ganaa eebbifama. Ganaa waan hamma kana isheen garuu umuriidhaan deemtee jirti. Amma walitti dhufaniitu otoo waliin haaluma jaalala kana keessa soo jiranii isheen ulfataate. Isheen hin ulfoofte jechuudha. Mucaan garuu qabxiin dhufee fi yuunivarsiitii deeme. Inni erga yuunivarsiitii yeroo deemu isheen garuu hin gargaarti mucaa kana. Isheen hojii garaagaraa hin hojjetti waan ta'eef hojii garaagaraa waan hojjettuuf isa hin gargaarti. Mucaan hin barataa sinitti meera. Booda deebi'ee waliin jiraannaa dhagaa yaanni isaanis walii galteen isaanis akka afaaniin dubbatame hin ta'u garuu mucaan barateetu bahee isheenis hin gargaarti waan tokkoon maatiidhaanis yeroo dhufus ishee bira sin dhufaa boqonnaas maalis hin jedha. Isheen deessee jirti dhiira deesseetti. Isa booda jechuudha mucaan kun gaafa eebbifamu magaala iddoo biraatti gale jechuudha. Ishees akkanumatti akka wal tadabaabbaruun jiramte afaan Oromootiin maal jedhama laata? Akkanuma godheetu zimzim jalaa jedheetu magaala kan biraatti galee hojiillee argate jechuudha. Hojiillee ni argate isheerraa zoor jedhee jechuudha. Irraati hin maqe jechuudha. Isheerraa hin fagaate. Sababni isaa maaliif seetanii ijoolleen kun lamaanii walii hin madaalani. Inni ganaa yuunivarsiitii galuu jechuun ganaa waan baay'ee arguudha. Waan baay'ee keessa darbaa. Laayifii kan biraa keessallee yeroo inni itti galudha. Kaampaasii galachuuni jaalala ho'a ganaallee eegaluu danda'a. Amma reeffi ijoollummaadhaan ol bahe waan ta'eef isa boodallee eebbifamee ammallee takka turee hojiillee hojjetee ka'eetu gaa'ilaaf yeroo inni itti of murteessu isa boodadha. Kanaaf nama akkasiifaa yeroo baay'ee dubartoonni nun baay'ee hin dogoggorrachuudha. Nama nu madaalle umuriidhaan nu gadi dhiira baay'ee nu gadi faatti yeroo dhiyaannu miidhaan saanudha. Dhiironni yeroo baay'ee utuma akkam ta'eyyuu dubartii isaanii gadi barbaadu malee dubartii isaanii olii never hin barbaadan. Umuriidhaan jechuudha. Umuriidhaan kan isaanii gadi ijoollee yoo xiqqaate baay'ee ijoolleedha kan isaan barbaadan yeroo hundumaa dhiironni jechuudha. Nu garuu dubartootaaf garuu maaltu gaariidha? Dhiirota nu caalan. Waggaa 5-6 nu caalan rakkoon qabu. Maaliif yaada naanneeffataniiru ka? Yoo amma fakkeenyaaf gaa'illi tokko ijaaramee yoo diigame baay'inaan kan miidhamu garuu malee dhiibbaan kan irra gahu dubartiidha jechuudha. Dhiirri deemee ammas yoo fuudheeyyuu humaa rakkoo hin qabu kun. Dhiirri hammanatti waan waqqasamu hin qabu. Dubartiin garuu baay'ee ijoollee mucaa immoo deessetti taana irra caala immoo baay'ee hin rakkatte jechuudha. Irra caala baay'ee rakkatte jechuudha mucaa immoo deessetti taana. Kanaaf walumaa galatti maal jechuun barbaade waa'ee mucaa kana fakkeenya kan isinii kaasee fi akka isin irraa barattaniif kan isin kaase walumaa galatti barumsi koo ergaan koo maalidha yoon isiniin jedhe mudannoo kanarras yoo kan barattan yoo ta'e yoo seeraan caqastanii barattan yoo ta'e dhiira tokko isinitti mira dubartiin carraa 2 akka isheen qabdu
akkanumaan jiraachuu yoo ta'e malee minaamintee ta'anii yoo jiraachuu ta'e malee dubartiin tokko carraa lama qofa qabdi. Isinitti meerkeen deebi'u kanaaf dhiira tokko faan immoo gaa'ila dhaabbachuudhaaf dursanii dhiirri sun umurii isaa ilaaluu qabu. Waanuma jaallatteef qofa gaa'ila wajjin yoo dhaabde rakkisaadha. Dhiirri dafee manatti hin deebi'u. Dafeetu gara gaa'ilaatti hin deebi'u jechuudha. Dhiironni umurii qabu waan ta'eef. Umuriin isaaniin ol deebisu jira waan ta'eef. Dubartoonni illee jechuudha mana dhaabanii mucaafaa deenyaan garaatti faasaan hafnaan bakka isaan xaxxanii mataa'u. Isaan kanadha. Dhiirri garuu akkasumiti kanaaf ijoollee xixiqqoo umuriidhaan ilaaluudha. Umurii keessan faana walitti madaaluudha. Ani umuriin koo akkamiin akkami gaa'ela wajjin yoo dhaabbadhe akkami jedhanii waan jaallatte qofaaf miti. Kun sammuudhaan waan itti yaadameetu ilaalamudha. Yeroo baay'ee jechuudha. Fakkeenya feesbuukii kanarratti waa baay'ee ilaalaan oola. Ijoolleen keenya jechuudha durboonni keenya ofii isaanii biyya Arabaa 4 hojjetanii 5 hojjetaniiru 6 hojjetanii 7 hojjetaniiru umuriin isaanii garuu tilmaamuun baay'ee salphaadha. Amma isaan dhaqan irraa kaasanii tilmaamuun baay'ee salphaadha. Garuu jaalallee koo jedhanii ijoollee isaan maxxansan ijoollee baay'ee ganaa waggaa 20 faa hin guunne. Ganaa kan barumsarra faa jiran xixiqqoo. Amma ijoolleen kun biyya Arabaatti galanii ganaa isa eeganii barsiisaniitu itti heerumu moo taa'anii eegu moo umuriin isaanii akkam ta'a? Waa baay'ee jira jechuudha. Kanaafuu sirriitti itti yaadaan siniin jedha. Gorsadhas yaadadhas warri fudhatan fudhachuu dandeessu. Akkanumaan ijoollee xixiqqoo ganaa fireeshireef ol jaalalli haaraan ishee qaqqabe faana gaa'ila dhaabbadha jechuun sobadha. Kun sobadha. Ishee akkasii jaalalli isheen akkasii ishee mana barumsaa keessatti faa dabartuudha. Ishee ollaafaa safarafaa keessatti dabartuudha malee ishee gaa'ila bira gahamu miti. Kanadha barumsi koo baay'ee akka irraa barattan abdiin qaba. Turtii gaarii isiniif haa ta'u YouTube laayik naa godhaa. Bye bye.